Akkam jirtu yaa ilmaan Oromoo hundi keessan baddaaf gammoojjii kan jirtan gaara magaalaa baadiyyaa kan jirtan hundi keessan akkam jirtu nagaadha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Nagaan isiniif hawwa. Akkam isin naguma. Egaa sagaleedhuma koo dhageessan illee jedheeni callisnaanis garaan na didde calliseen dadhabeen man callise ta'uu didde kanaaf inni afuuran baafadheen nagaa isin gaafachuu barbaade. Nagaan isiniif haa ta'u. Ammallee nagaan isiniif hawwa. Nagaa ta'a. Kallaagaa was bishaanim kan gogorrisu dagaadha kan narra yaa'u mimaani kan na boosisu garaadha akkam ta'u fiiraako faala malinaa himtu guyyaa ta'uun dadhabeemi halkan onan baaritu guyyaa ta'uun dadhabeemi halkan onan baaritu kallaagaa was bishaanim kan gogorrisu dagaadha kan narra yaa'u mimaani kan na boosisu garaadha obsee kaya garaako obsaatu annaan dhugaa yookiin kan garaake argatte tonga maddaay yookiin kan garaake argatte tonga maddaay. Akkam jirtu yaa Oromoo maaloo maaltu ta'aa jira maaltu uumamaa jira hin dhumtan yaa lammii koo waan isin fixus wallaale anaanis natti baay'atte kan kootuun jedhu Oromoon hundi dhumaa jira. Egaa maaltu mala jettu maaltu fala jettu yaa Oromoo lakki tokko ta'aati ka'aa gaaffii kana gaafadha waliinaa gaafannu. Kutaan 11 gaaffii tokko yoo gaafanne akka mo'annu beektu miti. Kutaan 11 afaan tokko yoo dubbanne yaada tokko yoo haasofne miilla lamaan yoo wal duukaa dhaabbanne akka mo'annu beektu miti dhiiroo. Lakki yaa Oromoo lakki waliin harcaasinaa. Lakki aangoon kunis waggaa meeqan jiraatu aangoon hin dhufan darba akkuma urii namaa darba waan hundumtuun darba waan hin darbine hin jiru lafa kanaaf waaqa kana duwwaadha. Hin darba humni hin darba bareenni hin darba qabeenyi hin darba hiyyumni hin darba waan hin darbine hin jiru hin gogas hin dhufas hin dhumas waan hundumtu yaa Oromoo akkasitti yaannu. Lakki yeroo Wallaggaa ka'u inni Harargee inni Kibbaa inni Bahaa inni Jimmaa inni Walloo hundi ka'uu qaba. Yeroo inni Baalee ka'u rakkatu inni Wallaggaa inni Shawaa inni Arsii inni Harargee hundi ka'uu qaba wal duukaa. Lakki tuttuqaan kun nutti baay'atteetu ammoo utuma jennu hubamaa dhufne biyya eessaati namni dubartiitti dhufaase ajjeessa dhiiroo annaan galle biyyi kun mootummaa qaba moo hin qabu gaaffii uummata Oromooti kun. Yoo mootummaa qaba ta'e mootummaan nama ajjeesu sirratti dhiyeessa. Namni du'u tokko calluma jedhee namni bineensi iyyuu cal jedheen du'u abbaa ajjeesu beekuu qaba. Bineensi caakkaayyuu abbaa ajjees abbaa faacha sana dibate abbaa irreessa sana qabate beekuu qaba. Oromoon du'ee wanti hundi caalaa immoo kan na dinqe kan rasaasaa kan ilmoo fi haadha wal biratti ajjeesan gudeedhaan hafee utuu kana dinqisiifadhu. Mana hiyyeessaa mana Oromoo lafa dhiibee bulu dhoqqee baxabbaxee bulu mana isaa irra dhaabbatanii gubanii afaan Oromoo dubbachaa qawwee baatanii irraa sirbuu dhiiroo. Eenyu gaanni kana godhe yoo maaltu kana godhe taatu dubbatte shaneen kana godhe mootummaa kana godhe waa'ee namaa miti nuti waa'ee Oromoo sanaati. Oromtichi sun manni isaa maaliif gubate maaliif du'a? Namni waan barbaadetti amanu yoo amantiis ta'e yoo kaayyoos ta'e kaayyoo barbaade hordofuu danda'an mirga kun maayinire diimokiraasiin diimokiraasii jettan hin ta'u kun. Kanaaf inni qawwee baatee afaan Oromoo haasa'a shanee jedhee nama tumu sun eenyudhaan mootummaan kana hin beeku hamma kana hin beeknetti mootummaan hin jiru jechuudha. Kanaaf shaneessa ta'u abbaa gadaa ta'u nama mana Oromtichaa gubee fi nama ilmoorra haadha ajjeese sana mootummaan beekuu qaba. Kanan beeku taanaan mootummaan hin jiru.
biyyu ufa bushu akka barbaadetta jiraatu kanan ta'u taana kun baay'ee waan gaddisiisa waan dhala namaa irratti ga'uu hin dandeenye dhabu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e inni waa'ee mana gubuu fi inni haadhaaf ilmoo wal biratti baay'ee na gube kun kanaaf yaa Oromoo yaa qeerroo isin immoo hidhamtanii soorumtanii maal wayya ani baay'ee kan na gubu mucaakos dhiiga ishee dhangalaasanii buraayyuu bakka jedhamutti biyya abbaa ishee irratti lafa abbaa ishee irratti dhiigdi ishee garmalee dhangala'ee mucaa waa'ee siyaasaan beeku mucaa Awurooppaa dhatte Awurooppaatti guddatte dhatte biyya abbaa koo jette dhatte biyya haadha koo jette dhatte dhiigdi ishee garmalee dhangala'ee sareetu dhiiga sareedha ishee dhiigdi ishee dhangala'ee kun hin jenne namni ishee gaafate hin jiru utuu ilmi Oromtichaa dinquu dayyaas hin jiraanne dhiigdi mucaa koo lafatti dhangala'ee duuti dhiigdi keessaa dhume jechuudha utuu inni hin tajaajille ta'e lammaffaa immoo mucaa koo isa dhiiraa kan na tajaajilu kan na gargaaraa jiru ammas lafa isaan qabanii buusan hin beeku nama qabeessa dhoksa hin beekan kanaaf mootummaan jiraayii jechaa jiru yoo dhuguma biyyi kun mootummaadhaan bula ta'e gadhiisaa dargaggoo hidhaatti gidirsitan kan dargaggoo naaffisaa jettan kan dargaggoo karaa tambisaa jettan kana beelaan ajjeesaa jirtan dhukkubni mana hidhaa keessatti dararu kan maaloo daraa keessan fakkeenyaaf amma biyya Awurooppaa jirra nuti biyya Awurooppaa kanatti bakka nuti jirrutti bakka nuu mijaa'utti nyaanni akka nuu bitamu nyaata iddoo nuu mijaa'e akka bitan karaa wal keessa deemuun hin jiru namni qobaa jiraata mana isaa jiraata walitti siquun hin jiru haatiif ilmoon waliin hin jiraatan yeroo dhukkuba kanaaf mana hidhaatti ugguranii uummata Oromoo fixuun maa inni kun egaa hiikkaan isaa maalidha naaf hin galle hiikaa rabbi jedhaa hiikaa dargaggoo kana hiikaa ifa keenya boriiti nuti hin duuna bar borga nama duuna nuti geenye bakka geggeeffan eewutti laanna biyya kana amma fakkeenyaaf egaa Abiyyiis nama guddaa ta'e biyya bulchaa jira hin du'aan bor eenyutti kennuuf maaloo yaa jarana haqa duukaa adeemnu yeroof gammanna yeroof birrii kanattis gammanna yeroof mana kanattis gammanna yeroodhaaf lafa kanastu tabachamna gatiin qabu hin darba wanti hin darbine hin jiru garuu ilmaan Oromoo warri jalaa guddatan kun yeroo darbe yaani ilaalaan ture miidiyaatti barattoota Oromoo funaananii biyya Amaaraa keessa isa kaan ajjeesanii isa kaan ari'anii hedduu waan nama gaddisiisu ilaalaan ture maaliif duuna maaliif garmalee duuna biyya abbaa keenya irratti qe'ee namaan nanne egaa badiin keenya yuunivarsiitii biyya Habashaa keessatti barachuun qabnu jechuudha isa dhaqu balleessineera kan kanarraa hafe nuti maaliif biyya keenya irratti duuna maaliif biyya keenya irratti dararamna tokkummaan akkasii jira yaa Oromoo kanaan isinitti immoo ijoollee keessan mana hidhaatti akkasini yaasan yoo sirni jiraate sirnaan gaafadha haa ba'an ijoolleen keenya gadhiisaa mucaa kosnaa gadhiisaa bakka dhoksitanii Eeliyaas Tasfaayee jedhama maqaan sanaa gadhiisaa ijoollee isa fakkaatan dargaggoo Oromoo hunda gadhiisaa nun dhukkubsinaa mataa nun maraachinaa maaloo daraa keessan kan dhaamsa dabarfadha amma immoo lammaffaa immoo kana dura nan yaadadha Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoon qabu Mululee Kaakkaa qabna jenne kan abdannu laamsha'ee qabeenyaa isaa harkatti balleessanii mootummaan darbe sirni darbe ammallee maal darbe sirni sanuma natti sirnichi sanuma akkan ilaalutti Mululee Kaakkaa hiyyoomsanii abbaa makiinaa meeqaa abbaa konkolaataa meeqaa abbaa kaampaanii meeqaa hiyyoomsanii har'a lafa jiru namni hin beeku qe'ee isaa balleessanii mana isaa balleessanii maatii isaa facaasanii jechuudha Mululee Kaakkaa anaan nama yeroo rakkinaa sana keessa bara wayyaaniin na darartu keessa yeroo nani biyyaa ba'u kan na gargaare Mululee Kaakkaati Oromoon ba'i kan deeminaan jedhee kan saantima na gargaare karaa mooyyaalee na baase gurraacha kanaaf horii Mululee Kaakkaa hiraan Keeniyaa galeen horii malee tocho'uun hin jiru Mululee Kaakkaa nama attamii ta'ee taa'e utuu kana dinqisiifannu amma immoo tokko nuu guddate namni na wajjin bosona ture har'a guddatee deebi'ee karaa kanammoon Oromoo tajaajila karaa kanan Oromoo guddisa jedhe nama dhamu nama sabaaf sablamni addan baafne nama rakkate hunda gargaaru dinquu dayyaasa kunoo biyyaa baasan isas maalaa taanu
Oromoo akkamatti waa'ee dinquu dayyaas callistan. Adoona dhibaa qabeenyaan Oromoo qabeenyaan dinquu qabeenyaa Oromoo. Yoo iyyoomis Oromoo matu rakkata. Amma dhugaama dubbachuudhaaf yoo ta'e dinquu dayyaas qophaa nyaatee beekaa dhiiroo. Qobaasaa waan tokko godhatee beekaa artistiin kun utuu dinquu dayyaas hin jirre hamma ammaatti lubbuun isaan keessa jira jettuusin. Baay'ee nama gaddisiisa. Ani artistoonnis keessumattuu artistoonni baay'een ka'anii dhuma oodhanii hin gaafanna waliin jedhee yaadee ture. Garuu amma ammaatti nama artistii keessa nama maqaa dinquu dayyaas hin dhageenyes hin dhageenye. Wayi anatu hin dhageenye ta'a. Waa'ee dinquu dayyaas uummata Oromootti ni yaa. Dinquu dayyaas qabeenyaa isaatti deebi'u. Dinquu dayyaas yoo seera balleesseera ta'e seerri yoo jiraate seeraan gaafatama malee maaliif ari'atama dinquu dayyaas nama tokko dinquu dayyaas Oromoo hunda Oromoo 60,000 dinquu dayyaas miliyoona 60 kuma maali. Kanaaf adaraa keessan waa'ee dinquu dayyaasis waa'ee mulunee kaakkaa illee maaliif kana ta'e mulunee kaakka maaltu karaatti hambise jenne gaafachuun dirqama keenyadha. Calluma jennaan yoo calluma jettan Oromoo gatiin hin jiru. Iyyuudha. Sagalee waliif ta'uudha. Wal gaafachuudha. Waliif gadduudha. Waliif dhiiguudha. Waliif dhimmuudha dhimmichi. Kanaaf yaa Oromoo yaa artistoota dinquu dayyaasiin hin irraanfatina. Hin irraanfatina. Rakkoo yoo jiraate Oromoon hunditti gaafatama waa'ee dinquu dayyaas. Yoo badii qabaate seeraan seerri jiraanna. Seera malee ari'atamuun garuu akkuma keenya ta'ee jechuudha. Seera malee ari'atamne nus seera malee namni ari'atamu biyyi hin jiru jechuudha. Seerri hin jiru jechuudha. Ergi seerri hin jirre akkuma namaannis galee biyya isaa keessa jiraachuun saba isaaf jiraachuu qaba dinquu dayyaas. Lammii isaaf jiraachuu qaba dinquu dayyaas. Dinquu dayyaas ofiisaa miti kan jiraate. Lammii isaaf jiraate saba isaaf jiraate. Waa'ee dinquu dayyaas gadi fageesseen gaafadha. Waa'ee dargaggoo mana hidhaatti dhumaa jiranii gadi fageesseen gaafadha. Maaliif dhumu? Maaliif hidhamu? Mirga gaafatanii dhiiroo waa'ee Oromummaa gaafatanii bari akkamitiin horiin gaafanneef jarri kun ajjeechaan gaafanne nama ajjeefnaan hin gaafanne mirga biyya abbaa keenyaa nuuf haa ta'u qe'een keenya bilisummaa arguu nuti namaa gadi taanee bara baraan hin jiraannu akka namaatti barannu akka namaatti hojjennee agallu akka namaatti duroomnudha gaaffiin Oromoo. Akka namaatti afaan keenya haasofnu akka namaatti afaan keenyaan na barannu akka namaatti aadaa keenyaa guddifannudha gaaffiin Oromoo. Kun amma deebi'uu qaba. Hin deebine inni kuniyyuu. Kanaaf gaaffii Oromoo deebisuurra mana hidhaatti dargaggoo fixuun yakka guddaadha. Dargaggoo keenya nuu hiika. Yoo kana achi immoo yoo seerumatu nutti murteessate immoo nu fixa. Waluma duukaan fixa. Tokko tokko nu fixina. Manas nurratti hin gubiina. Kanumaan dabarfadha. Yaa Oromoo xinnoo ishee na dhaare. Kanaaf danda'ee naasa'uu naa jiraadha. Fayyaa naa ta'a. Baay'een isin jaalladha. Rabbi sin duukaa ta'u dhiiga keessa Rabbi haa barbaadu. Rabbi sin haa jabeessu aayyoolii keenya warra ijoolleen keenya dhumanii Waaqayyo sin haa jabeessu. Jabina isaa isiniif haa kennu. Inni omaan jedhu ijoolleen nuti qabnu hanuma kee hanuma hundaati hin gaddiina. Ijoolleen ollaatti hafte ijoolleen isheen hafte hanuma keessan isaanuma waliin guddifna jabaadha. Bilisummaa keessatti immoo bilisummaa namni barbaadu immoo akka lubbuun isaa darbaa akkasittiin jabaadha wal jabeessa galatoomaa. Rabbi sin duukaa ta'u warri mana hidhaa jirtan bakka jirtanitti Rabbi irree isiniif haa ta'u maqilmaan keessan keessa daabboo hafuuraa isiniif haa kennu Rabbi jabaadha isinan jaalladha bakka jirtanitti nagaatti.